Akkam uffanni kiyya kun? Bareeda. Kunoo? Natti tolee jira keessan caaluu baatus. Oduu duriin barbaaddu mitiire? Oduu durii. Bara durii jedhan. Bara durii leenca of jajaa tokko jira. Yeroo bineensotatti dubbatus, of jajaa jechuun beektu miti? Yeroo bineensonni dhufanii waa itti haasa'an jedhaan. Gamanaanis yoo itti waa jedhaniin jedhaan in tuffatallee. Leenci maali? Mootii? Natti maakaa? Mootii bineensotaati. Kanaafuu mootii bineensotaallee ta'e baay'ee of jajaa ture. Achi yeroo tokko iddoo biraa deemuu barbaade bineensota hundaa bosona keessaa walitti yaame. Achi bineensonnis hirrifatan. Obbo Leencoon maaliif nu yaame jedhe arbi. Hantuunnis bineensuma mitiire? Obbo Leencoon maaliif nu yaame jettee isiilleen dhufte. Qamaleen immoo mukarraa gallaalte. Maaliif nu yaame maaliif jettan eega yaamamtanii calliftanii deemtanii jette. Eenyu jedha? Qamalee. Achi bineensonni hunduu bakka jireenya isaaniitirraa kuun boolla keessaa, kuun mukarraa, kuun bosona keessaa hundi isaanii gamaa gamanaa wal yaamanii eessa dhaqanii? Leenca bira dhaqan. Achi leenci akkanatti taa'e. Baga nagaan dhuftan. Mee achin dhaabatinaa. Ka gamanaatis achi fagaattanii dhaabatinaa. Asiqa natti jedhe. Achi bineensonni hunduu baay'ee rifatan. Nama sodaachisu. Achi walitti gungumutti ka'an. Maalinni maalluun jechuudha. Ani beeku waan inni nuun jedhu mooyyuu waanuma inni nuun jedhe dhaggeeffanna. Maalluun jechuudha jedha kun. Achi osuma walitti gungumanuu jidduutti. Dhaggeeffadhaa sirritti jedheen. Eenyu? Leenci. Achi booda harmeen leencaa yookaan haati leencaa dhukkubsattee jirti. Inni immoo iddoo biraa deemuu barbaadee mitiire? Sirritti na dhaggeeffadhaa. Harmee tiyya na jalaa dhukkubee jira. Yoo duute jettanii natti ni mina. Osoo ani hin arginis immoo hin awwaalinaa beekadhaa jedheeni bineensotatti himee maal godhe? Hin deeme. Achi bineensonni osoma sodaatanuu haadha leencaa kana osoma kunuunsanuu dhukkubarraa fayyuu dadhabdee maal taate? Hin boqatte yookaan hin duute. Amma kaa yoo duute jettanii natti ni minaa. Osoo natti ni min immoo hin awwaalinaa jedhe. Raajidhaa miti kun? Amma akkam gochuu qabna jedhanii mari'atan. Achi weenni ni beektu mitiire? Dhiisaa abboo jette. Maali hanqana hunda ka cinqabnuuf? Kottaa waan isin gootaniin isinitti ma'aan deemee leencatti nan himaa jette. Akkam jetteetti himta jedhanii sodaatan. Yoo duute naan hin jedhina. Yoo duute immoo adda keessan osoo natti hin himin hin awwaalinaa jedhee jira yennaan. Na teessisaatii rifeensa koo gama kana narraa haadaa jette. Maal jette? Narraa haadaa ka gamanaa jette. Ka gamanaa immoo shurrubbaa ni beektu miti? Shurrubbaa naa dhahaatii dhadhaana dibaa jette. Achi booda muka tokkorraa tokkotti utaalaa obbo Leencoo bira deemte. Akkamitti ilaale? Akkanatti ilaale. Yaa weenni. Haati koon duute jedheen jennaan. Obbo Leencoo osoo duutee rifeensa koo akkanatti dhaadhee dhadhaa dibadhaa jetteen.
jirtiiree jedheen. Maali gaa obbo Leencoo osoo jiraattee rifeensa koo kana haaddadhaayii jetteen. Namatti hin tolu. Tooftaadhaan du'uu harmee isaa itti himte jedhama. Kanaafuu ijoollee wanti isin oduu durii kanarraa hubattan yoo rakkoon tokko isin qunname rakkoo san teettanii ittiin cinqamuu osoo hin taane tooftaa yookaan mala jalaa ittiin miliquu dandeettan baafachuun barbaachisaadha. Hamilee naan kennitaniire. Tole gaa ijoolleen manaatis kanuma akka hubattan abdii qabna. Akka amma isiniif dhiyeessaatiin jirru qophii addaa kabaja ayyaana Arafaa yookaan immoo Idil Adhaa sababeeffachuudhaan qophii isin biraan gahaatiin jirrudha. Qophiin keenya ammas ittuma fufaa. Hamileen keessan xiqqaatus garuu mufachaa hin jiru. Galatoomaa.